jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Yani nagaa kootii galata waaqayyoo sis baga nagaa taatan isin jedha hordoftoota koo chaanaalaa kootir inta jalatti argamtan hundi keessaniyyuu akkasumas warroonni biyya alaa biyya keessa jirtan hundi keessanuu baga bara 2016 isin gahe. Bara 2016 kuni barri 2016 kuni kan nageenyaa, kan araaraa, kan jaalalaa, kan tokkummaa, kan itti fayyinu, kan itti waliif dhiifama taasisnu, kan itti milkoofnu, hojjennee itti milkoofnu waaqayyoon nu haa taasisuun jecha hundi keessanuu bakka keessanii bakkuma jiranitti ayyaana bakkuma jirtatti yoo laphee kee guutuudhaan ayyaaneffatte ayyaanumaa jechuudha. Har'a kunoo ani adda koos ta'uu garaanis na baduu hanga waan ofii danda'u tokko wanti godhus baadhu waan biraa miti yoon shaamaa ibsitu waaqayyoo kiyya kadhadhe anaaf guddaadha jechuudha. Maaliif waaqayyo bakkuma jirtutti si dhagaa waan ta'eef ayyaanis bakkuma jirtutti yoo ayyaaneffatte gaariidha jechuudha. Inni garaayyaa numa nama badaa maatii wajjin osoo dabarsanii baay'ee namatti tola ture. Haa ta'uutii garuu jireenya biyya ormaa kana waan ta'eef hundumaa obsaan dabarsiisin jira. Akkasii kana fakkaataa har'a kana dabarsinee bara kanatti immoo akka namnis wal jaalatee biyya keenyas waaqayyoon akka nagaa nuu taasisu kadhannaa keenya hundi keessanuu akka amantaa keessan kadhannaa keessan yaadadhaa. Maaliif kan biyya ofii jaarraa badan hin jiru jechuudha. Biyya ofii haatee fi biyya ofii takka jechuudha. Kanaaf waaqayyoon biyya keenyas nagaa nuu haa godhu, nageenya isaa araara isaa nuuf haa buusuun jaalala isaa nuuf haa kennu waaqayyoon jechuudha. Kanaaf waaqayyo immoo bara dhufuunis ittiin nu haa gahu. Akkasuma ijoolleen akka koo fakkaattoonni akka kooti kan biyya ormaa keessatti dadhabbii hedduu dadhabaa turtanii waaqayyo immoo barana biyya ormaa keessa dabarsinee egeree immoo nama biyya keenya keessatti dabarsu waaqayyo nu haa taasisu nagaa hin gallee isiniin jechuu jaaladha. Obboloota koo hundi keessaniyyuu kan biyya alaa jirtanii jabaadhaa hundi keessanuu garaan isin hin badinii homaa miti wanti hunduyyuu wanta hundaayyuu jechuudha obsaan dabarsuu qabnaa jechuudha. Kanaaf obsaan dabarsinaa waan hundaayyuu jechuudha. Waan gaarii ta'e badaasoo ta'e jechuudha. Akkas kana fakkaataa dhaamsi kiyya amshir jabaadhaa obboloota koo keessaa ijoolleen biyya ormaa jirtanii jabaadhaa homaa miti garaa isin hin badinaa. Guyyaa tokko immoo kan itti dadhabnee kan itti ifatamnu kana guyyaa tokko yoo waaqayyo jedhe itti gammaduu dandeenya waan ta'eef obsinee keessa darbuu qabaannaa jechuudha. Eenyullee yoo ta'e yeroo ayyaanaa kana garaan kan hin banne hin jiru. Osoo biyya keenya keessatti dabarfanne jettanii namoonni yaadan baay'eetu osoo maatii ofii biratti dabarsanii kaadas nama jedha. Haa ta'uutii maal goonaree ilmi namaa kun of jijjiirra jenneetti biyya keenya irraa baanee biyya ormaa jirra. Homaa miti guyyaa tokko nu darba ta'us danda'a. Kanaaf obsaan eeggachuudha waa hundumaayyuu jechuudha. Gaaris ta'u badaas ta'u obsunee dabarsuudha keessa jechuudha. Namni immoo fatanaa argu namni obsa qabu bakka waan guddaatti bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf obsallee nuuf haa kennu, jabinallee nuuf haa kennu. Waaqayyo immoo kan hojjenne itti gammannu waaqayyo nu haa taasisu, kan itti milkoofnu waaqayyo nu haa taasisu. Bara 2016 kun isiniin jedha obboloota koo. Amma waan tokko isin gaafachuu barbaada. Isin obboloota koo hundumti keessanii warri akka kootii jechuudha. Bara 2016 kana akkamitti dabarsuu barbaaddan? Biyyuma ormaa kanatti dabarsuu barbaaddu moo biyya ofii keessatti dabarsuu barbaaddu? Akkasumas immoo kaayyoon isin bara kana keessatti kaayeffattan maalidha? Maaliif ilmi namaa kun waa kaayeffata beektanii? Wanta yookiin nan gala jettee kaayeffatta yookiin immoo waan kun xumuramne isa hojjedheen bara dhufutti gala jettee kaayeffatta. Wantoota kana keessaa akkuma isiniin jedhee gaafii kana immoo komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Irra deebi'uudhaan bagatti isin gahee baga walumaan nuti nu geessin jedha. Ka guyyaa har'aa kaafataa sanaa jenna ijoollee. Maaliif guyyaa tokko kaafataa sanaa jechuun keenya baay'ee dasna jedha jechuudha. Kana fakkaata dhugaa baay'ee tokko garaa nama bada jechuudha. Ganama obboroodhaan ka'ee maatii kiyyaa bilbilee maatii kiyya dubbisee obbolee waan kiyya dubbisee amma immoo kunoo anis wantan qopheeffadhe haaluma agartan kana ani wantan baay'ee qopheessee hin jiru garuu dhugaa dubbachuu. Ashika obboloota koo kunoo daabboo mureetan jira. Silaa daabboo abbaa manaa yookiin abbaa manaatu nama muraate. Ana fuma kiyyaaf itti qabe qaashi.
Nah, kasi sinin jira kulo daabboo mureetiin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi koottaa nyaadhaa. Dhugaa daabboon baay'ee daabbuma akka biyya keenyatti dhugaa dubbachuudha fi daabbuma akka biyya keenyatti dhugaa dubbachuudha fi baay'ee kan gaarii ta'edha. Baay'ee kan bakka daabboo biyya keenyaan beektanii miti daabboo biyya keenyatti jechuudha dhugaa dubbachuudha fi viidiyoon kanaaf obboloota kooyi dhugaa dubbachuu fi yaa anumatu bakka xiqqoo daa'ima kana wajjin xiqqoo natti hin tolle malee baay'ee warri waan namatti dubbatus mati waan barbaadde goote osoo nyaattee wajjin waan barbaadde goote waan barbaadde alaanaaf daa jennaanis waan si barbaachise siif jechuudha. Maaliif dhugumatti nama gaariidha waaqayyoon isaanii eebbisu umurii isaanii haa dheeressu siniin jedha. Akkasuma kaammoo daabboo jedhama mutire ijoollee daabboon irraanire daabboo kana immoo murree walitti deebina siniin jedha viidiyoo biraatiin. Kanaaf immoo kota ulmaa nyaannaa siniin jedha. Way kophaan ta'e gaabdii sentii yallee hirrafaa jirti sa'aatii kanatti. Dhugaa rabbii hirrafti jechuudha. Ani kilaasuma kiyyattan akkas goggodhadhe. Na kana fakkaataa obboloota kooyi amshir garaa sinin badini amshiraa sinin jedha sinin jaaladhaa sinin kabaja hunduma keessaniyyuu dhugaa dubbachuudha fi kanaaf jabaadhaa hojjedhaa abdiin kutinaa namni abdii kutuu baatee iddoo guddaa gahaa ani akkasin ta'uun jedhina hin taatu iddoo kamiyyuu hin geenye jechuudha yoo abdii kutuu baannee jechuudha. Kanaaf waaqayyoon nama sannuwaa taasisu sinin jedha jabaadhaa wanti sinii dhaamu kanuma. Dhugaa dubbachuudhaaf mana kana keessatti jechuudha waan barbaadu qopheessuu nan danda'a. Wanta si dhoogganis miti wanta sitti hinaafanis miti jechuudha. Wanti na rakkisee wanta biroo hin qopheessinee fi xinnoo daa'imatu waan jiruuf hin beektan hundumtuu namaayyuu hin beeku xinnoo daa'ima santu na rabbashee wantoota tokko kan akka biddeenaa maalii kanan hin hojjenne malee waan hunduu akka maal biddeenaa kanneen hin hojjenne malee dhugaa waan barbaadu hojjedhe wanta akka jechuudha. Dhugaa naallolu yoo waan ani baanu gochu. Viidiyoon akkaataa itti bukeesse hojjedha jedhee ture garuu hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif sababa daa'imti jirtu dhuguma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kotta nyaadhaan afaan godhadha qaaqoofi. Daabboo biyya keenyaa agartanii baay'ee daabboo bareedaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sila akkaataan hojjedhee viidiyoo waraaba jedhee natti toluu didee gaafa naamta akkaataa hojjetee isin agarsiisa. Amma namoonni tokko furdaadha jechuu danda'a. Furdaamati baay'ee gaarii wayita jechuudha dhugaa. Inni akkasumatti dabarsina kan argoo namati. Akkasiin jechuu jaaladha obboloota kooyi. Akkana fakkaataa har'a siifaniin akkanumatti dabarsaa oolte siniin jedha kaakkotta haadhonnullee dhagaa maaloo bunillee hin jira ijoollee bunallee danfiseera ishii. Kenneettu ammoo kuni kotta kenneettu illee dhuddanii ishee eenyu jaalata kenneettu ani farsoon dhugguun jaaladhu giddeettu yoo ta'e malee ani biyyumatti farsoo hin jaaladhu kenneettu yoo ta'e malee jechuudha. Inni akkasii kana fakkaata bunnis daffee jira kun immoo buna jechuudha. Akkas kana fakkaata kaajoollee wanta daabbollee yaada garuu biddeen jiru waxii jiru waxii bissiraa waxa booda jechuudha. Naammaaf akkasi ka garaan illee na baduu kanattan dabarsee jechuudha. Galata waaqayyoo waan hunda caala kana gammachiisu nama obbora ka'ee maatii koo haadha koo fi abbaa koo dubbisu koo baay'ee des na jedhee ture. Akkasuma immoo daareetiin dawwaleef malee himoodhaanii miti. Namtichi kaleessa itti ayyaana waggaati jennaan akkas bara keenyatu lawwaxabe jennaa riyaala maqa riyaala 40 natti fakkaate eeyyee 40 na hidhee 40 namni as keessatti beektanii jirtanii sawa 9 na hidhee na baay'ee tokko naasa'een isiniin jedha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu tokko gammade jechuudha. Dhugaa namtichi immoo akkas jennaan nama diduu nama gaariidha jechuudha. Akkasi kaaboloota kooyi kan akkasitti gammadaa oolee ganama fataa zanaa jedhee har'a fataa zanaa jedheen oolee jechuudha. Dhugaa hundi caala kan na gammachiisu maatii koo argadhee dubbisuu kooti maaliif jechuun guyyaa ayyaanatti malee guyyaa hundumaan bilbila garuu himoodhaani bakka guyyaa ayyaanaa kana dirqama baay'ee das na jedha jechuudha. Kanaaf isiniin jedha akkasuma namoonni bilbilee ni torkisiin dadaachuu danda'a. Kanaaf maatii keessan bilbilaatii bagattii isin ga'e jedha obboloota keessan akkasuma jaa keessanis warri biyyaa qabdan akkas jechuu ni dandeessani. Akkasi turtii gaarii isiniif.
Yaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedhaa. Nagaa ta'a, fayyaa ta'a, isiniin jaalladha, isiniin kabajaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinee immoo wal bohaarsinutti kanumaan nagaan naa turaa isiniin jedhaa, isiniin jaalladha, isiniin kabaja obboloota koo akkasuma kan warroonni maatii koo taatanii akkuma duraatti nu gargaaraa jirtan hedduu galatoomaa. Akkasuma warri hin taane immoo itti dabalamaa jechuun jaalladha. Nagaa ta'a, fayyaa ta'a, horaa bulaa, deebana.